Kam jirtu maatii waan kun akkaadaamii bagana gaangara YouTube channel keenyaatti dhuftan jecha barnoota biology kutaa 12 paartii sadaffaa unit 1 jalatti mata duree genetic engineering health and well-being mata duree jedhu qabadhee isinii dhiyaadheera na hordofaa. Objective of the lesson kaayyoon barnoota har'aa define genetic engineering define gochuu danda'u qabdu. Genetic engineering what does mean maal jechuu akka ta'e describe genetic modification, discuss tissue culture and explain how to modify plants and animals genetically make up, and finally explain the role of biotechnology to secure the food of the society. Kaayyoowwan kana qabanneeti gara barnoota guyyaatti linnaa. Genetic engineering is a process of transferring DNA from one organism to another that result in genetic engineering, the transfer of DNA or genetic makeup of an organism to another organism, which is for the suspected purpose. Kaayyo mataa danda'e qaba jechaadha. Gene organism tokko irraa gara organism biraatti transfer yoo goonu have the transferring of the DNA or the gene from one organism to another is its own susceptible function waan barbaadamuuf qaba jechaadha. Inni kunis as a result of the transferring of the DNA, one is the organism to be modified. Modification gochuudhaaf jechaadha. Modify to improve the genetic makeup of the organism which receive the new gene or the new DNA. The production of a transgenic organism. One of the other result is which is help to produce transgenic organism, the organism which carry new genetic information and is used for the production of pharmaceuticals for the health treatment of an organism and for gene therapy. Again, gene therapy dhaaf yaaluudhaaf jechaadha. Unwanted gene yookiin immoo gene dhibeedhaan faalamee baasnee gene biraadhaan bakka buusuuf jechaadha. This is what we call gene therapy. Kanaaf faayidaa adda addaa qaba. Genetic engineering modify gochuu fooyyessuudha. Transgenic organism produce gochuudhaa fi for pharmaceutical to treat patients and also for gene therapy again for animal breeding is one of science of biotechnology. It addresses the genetic value of livestock, which is by two methods improve the genetic makeup of an organism. One is selective breeding. Inni tokko adeemsi ittiin improve goonu jiinii lubbu qabeeyyiitiin fooyyessinu tokko selective breeding dha jechaadha. Kaaraakterii selective ta'e yookiin filatamaa ta'e organismoota qaban filachuudhaan breed gochuun is one of the methods. So selective breeding help to reproduce animals with a superior trait in growth rate, maybe in growth rate, with egg, with meat, with milk or wool production. So for the aid of our need, kaayyoo barbaanne sana guutuu kannuu danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf qilleedhaaf fooniif ta'uu danda'a, aannaniif yookiin immoo growth rate isaanii for meat production ta'uu danda'a jechaadha. Again for wool production dhaaf ta'uu danda'a. Organismii feene yookiin kaaraakterii akkasii bu'aa olaanaa qabu select gochuudhaan reproduce goona jechaadha. For example, cow asitti kan agarru milk cow, this bull is for meat, fooniif jechaadha. Kanaaf kan barbaanne select goone reproduce goona jechaadha. Animals can be genetically modified for valuable traits. Again, the second type of breeding method is genetically modification. Gene organism modify gochuudhaan fooyyessuudha jecha.
Inni tokko organismichuma select goone reproduce goona. Secondly, genetically modify for valuable traits such as for enhancing the polyphagy and reproductive performance of an organism for the need one barbaanne sanaaf kaayyoo barbaanneef for egg, for meat, for milk or for wool or any other barbaanneef performance olaanaa organismii qabu reproduce gochuudhaaf nu gargaara jechaadha. Again transferring the gene from one organism to another organism kanaaf meetodii gurguddoon lama qabna jechaadha. One is selective breeding, the other one is genetically modifying an organism. Genetic modification increase food utilization and the growth rate. Food utilization fi growth rate increase gochuudhaaf nu gargaara. On the other hand, improving carcass composition, improving milk production or milk composition of an organism, which modify hair or fiber and which increase disease resistance animal produce gochuudhaaf jechaadha. Dhukkuba kan damdamatanii produce gochuudhaaf rifeensa isaaniif, fiberii isaaniitiif, milk composition and milk production hamma aannanii fi quality aannanii fi kanneen kana fakkaatan growth rate isaanii dafanii akka qaqqabaniif faayidaa barbaadameef harvest gochuudhaaf reproduce gochuudhaaf genetic modification is very essential. Gene transfer is relatively rapid way of altering the genome of domestic livestock. When one gene is transferred from one organism to the other organism to organism abroad, gene transferred gaafa ta'u alter the genome of the domestic livestock keenya genetic makeup isa alter godha jijjiira jecha. Genetic makeup alter ta'e jechuun growth rate may be altered jedhama jechaadha. Again, milk production, egg production, fiber production, and so on to be changed. Again, disease resistance. Dandeettii dhukkuba jala dhaabachuu organism improve gochuun hin danda'ama jechaadha. By changing the genetic makeup of an organism or gene sequence of an organism. This is what we call a genome of domestic livestock to be improved by inserting the new gene. Here, tissue culture. Tissue culture is a method of biological research. Tissue culture is one of improving plants or reproduce from a single plant many of the plant. Biqiltuu tokkorraa biqiltuuwwan gosa adda addaa hedduu reproduce gochuudhaaf malli itti gargaaramnu tissue culture. Tissue culture is a method of biological research in which the fragmenting tissue from one animal or plant are transferred to an artificial environment, to new environment, maybe laboratory in which they can continue to survive and function. Kanaafi organismii tokkittirraa yeroo gabaabaa keessatti organismoota hedduu reproduce gochuudhaaf jecha tissue murtaa'e yookiin immoo paartii organismii murtaa'e fudhachuudhaan by artificial method reproducing a new organism which is similar with that of the former mother cell. Maazarii sana kan fakkaattu yookiin seelii durarraa fudhatamte wajjin kan wal fakkaattu reproduce gochuun propagate gochuun what we call tissue culture jennee waamna jechaadha. Babal'isuu jennee kan waamna. The cultured tissue may consist of maybe when culturing the tissue may contain a single cell, a tissue which is transferred to an artificial area. Gara artificial area atti dabarsinee reproduce kan goonu yookiin laboratory keessatti bakka itti reproduce goonutti yoo dabarsinu single cell ta'uu dandeessi jechaadha. Or a population of cells, seelota danuuf keessa qabaachuu dandeessi. Maybe a whole part of an organ yookiin orgaanii kutaa lubbu qabeeyyii ta'uu danda'a jechaadha. For example,
biqiltuu yoo fudhanne sugar cane akka fakkeenyaatti shonkoraa gadaf akka fakkeenyaatti yoo fudhannu jirma murtaa'ee yookiin immoo kutaa jirma lafa keessaarra kutaa murtaa'ee fuunee dabarsinee laaboraatoorii keessatti yookiin bakka babal'isuu dandeenyutti jirma tokkorra biqiltuu shonkoraa 100,000 oomishuun ni danda'ama jechaadha meetodii kanaan. Kanaaf seelii tokkotti fudhachuudhaan yookiin population gurmuu seelotaa fudhachuudhaan yookiin immoo kutaa jirmaa sanarraa kutaa murtaa'e fudhachuudhaan biqiltoonni haaraa akka irraa biqilan goonee babal'isna jechaadha. For example, this is common in sugar factory warshaa shukkaaraa keessatti shukkaara tokkorraa yeroo gabaabaa keessatti expand goonee shukkaara bal'inaan oomishuudhaaf shukkaara hedduu yeroo tokkotti dhaabuudhaaf biqiltuuwwan sugar cane biqiltuu tokkorraa from a single sugar cane we multiply within a short period of time from a single sugar cane 100 or thousands of sugar cane to be propagated ta'uu danda'a jechaadha babal'achuu danda'a jechaadha. Plants like palm trees, orchids, bananas, carrots are including sugar cane produced in large amount using tissue culture technique. Teknika kanaani kanneen akka palm tree, orchid, banana, carrot and so on to be expanded within a short period of time from a single plant and many of the plant to be harvested or reproduced by this mechanism. Tissue technique kanaani reproduce gochuun babal'isuun akka danda'amu nutti agarsiisa jechaadha tissue culture. Tissue culture is an important for developing countries. For developing countries like that of Ethiopia, akka Itoophiyaa fi kanneen kana fakkaatan biyyoota guddataa jiran keessatti baay'ee teknooloojii baay'ee barbaadamudha jechaadha. Sababiin isaa orgaanizimii sanyii fooyya'aa qabu ta'e drought resistant kan ta'e yookiin dhukkuba dandamachuu danda'u yookiin immoo firii olaanaa kennu yeroo gabaabaa keessatti multiply godhanii waliin ga'uudhaaf is one of the method kanaaf fastest method jechaadha. Saffisaanii laaboraatoorii keessatti tishuu kana biqiltuu haaraa kana xixiqqaa biqilchuudhaan reproduce gochuun hin danda'ama jechaadha. So is essential in developing country. The production of disease-free, high-quality planting materials and the rapid production of many uniform plants is a method of asexual reproduction. That means uniform plants to be reproduced. Biqiloota wal fakkaatantu harvested ta'a jechaadha. Here this one is tissue culture technique in the laboratory. Here a plant leaf, a single plant leaf is cut into small pieces xixiqqoo xiqqootti jechatu jechaadha. Tissue sample scrapped from parent plant. This one is a parent cell, a parent plant tissue. From this plant tissue, a sample of cells or an organ or a tissue of the plant to be cut down into small pieces. Then tissue samples placed in agar grows. This is an agar jelly, the nutrient agar for the growth of the cell. Agari keessatti agar medium keessatti containing the nutrient and the axons to be here inserted as keessa ta'a jechaadha. Then the sample develop into teeny plantlets. The plantlet biqiluu jalqabu jechaadha. Kanaaf from a single leaf this much plantlet is to be reproduced. The plantlet is planted into composite. Composite keessa darbanii dhaabatu jechaadha. From agar jelly to composite. Then after some grows, this plant is to be planted on the garden. Gara garden itti immoo darbee composite kanarraa fuudhameeti from the laboratory to
the environment gara environment it gara naannoo tatamsa'ee dhaabachuu danda'a jechaadha. Kanaaf akkata kanaatiini biqiltuu tokkorraa from a single leaf this much plantlet is to be harvested. This technique is what we call tissue culture technique. This is done in the laboratory or in the agricultural extension. Agricultural extension bakka jirutti yookiin immoo bakka qorannoo qonnaatti yookiin laboratory keessatti multiply gochuudhaani biqiltuu paartii biqiltuu muraasarra maybe jirma ta'uu danda'a, baala ta'uu danda'a, hidda irraa ta'uu danda'a, akka kanaatti multiply goona jechaadha. Health and well-being is another subtopic for this part. Mata dureen itti aanu health and well-being fayyaa fi nagaan jiraachuu waan wal qabatu. Here the transgenic bacteria gaafa jennu the bacteria genetic makeup isaa altered ta'e jechaadha yookiin immoo jiiniin haaraa bacteria keessa kan gale jechaadha. The transgenic disease is what we call transgenic bacteria is a bacteria that have received an appropriate gene from human, maybe from cow or from pig, can reproduce. Bacteria kana qabaate reproduce gochuu horsiisuudha jechaadha. Kunis faayidaa mataa isaa danda'e qabaata jechaadha. Fakkeenyaaf fayyaa namaa keessatti qorichoota garaa garaa qopheessuu keessatti gahee qaba jechaadha. Transgenic bacteria uumuun, for example here insulin for diabetic person. Human insulin kana warra diabetic ta'anii fi namumarraa fuunee yookiin seelii namaarraa insulinii namaa yookiin insulin from cow or from pig or from sheep or so on organismoota biroorraa fuudhanii insulin harvest reproduce gochuudhaanii by inserted first the human insulin is inserted in bacteria, then the bacteria to be reproduced, then extract the human insulin from bacteria for diabetic person as akka qorichaatti kan tajaajiluu fi as a medicinal for diabetic person insulinii extract gochuun hin danda'ama jechaadha. This is one of the method. Growth hormone for individuals with pituitary dwarfism. Pituitary dwarfism idhaaf yookiin warra qonxolummaa yookiin gabaabbina guddina isaanii suuta ta'an kana treat gochuudhaaf growth hormone kun again gara bacteriaatti transfer gochuudhaani transgenic bacteria irraa extract goone hormone namoota kanaaf akka qorichaatti kennuun hin danda'ama jechaadha. To increase their growth rate isaanii dabaluudhaaf jecha. Tissue plasminogen activators for heart attack victims. Again for heart attack victims by transgenic bacteria qorichoota qopheessuu hin danda'ama jechaadha. Again animal drugs like bovine or porcine somatotrophin for growth hormones and so on to be harvested from bacteria from what mean transgenic bacteria irraa harvest gochuun akka danda'amu hubannaa jechaadha. Here another subtopic, the manufacture of antibiotics. Antibiotic manufacture gochuu keessatti gahee qaba jechaadha. Microorganisms can be used for the production of antibiotics. Microorganisms gargaaramne antibioticota qorichoota antibiotics ta'anii produce gochuun danda'ama jechuudha. This is one of biological application again here. Antibiotics is a complex organic compound. Antibiotic complex organic compound. Most of the antibiotics we use come from bacteria by transgene or transferring the new gene to bacteria or from fungi again that live in the soil. One of the most prolific or productive source of antibiotic is Actinomycetes. This is a class of fungi
Actinomycetes are filamentous bacteria. Actinomycetes, a filamentous bacteria that resemble microscopic mold fungi, which is similar to or resemble to fungi. Streptomyces produce the antibiotic streptomycin. This is a medicine which is produced from the microorganism what we call streptomyces. Penicillin. Penicillin qoricha biraati is best known antibiotic medicine penicillin which is harvested from fungi Penicillium. Akaakuu fungasii Penicillium jedhamu irraa reproduce ta'a jechaadha. Was discovered by Sir Alexander Fleming yeroo jalqabaatiif nama Alexander Fleming jedhamuun bara 1928 harvested ta'e qophaa'e jechuudha. The first mutant form of the fungus produced different types of penicillin. For example, ampicillin, methicillin, oxacillin, and so on are a type of ampicillin which is harvested from fungus. Akaakuu fungasii irraa penicillium notaatan jedhamtu irraa reproduce kan ta'e jechaadha. The penicillin types are chemically altered in the laboratory to make them more effective and to tailor them for use with different diseases. Dhukkuboota garaagaraa attack akka inni godhuuf yookiin immoo dhukkuboota garaagaraa yaalanii fayyisuudhaaf gosoota adda addaa laboratory keessatti chemically alter gochuudhaan jechaadha. This ampicillin, methicillin and oxacillin are basically penicillin, but the chemical content to be altered in the laboratory to make them more efficient akka ta'aniif jechaadha. More effective akka ta'aniif modified laboratory keessatti modification which help to treating different diseases dhukkuboota garaagaraa treat gochuudhaaf gargaara jechuudha. Antibiotics attack bacteria in a variety of ways. Some of them disrupt the production of the cell wall. Antibiotic kana gaafa fayyadamnu faayidaan isaanii inni guddaan disrupting the cell wall of the microorganism, so which prevents the bacteria from reproducing. When the cell wall is disrupting, or when the cell wall is collapsed, or when the cell wall is break down, digested by these antibiotics, they to be stop reproduction, multiplication, even cause them to burst and die. Akkasaan bobboka kanaifi hojiidha ala ta'an godha jechaadha. So which is struggle for removing the microorganisms. Some interfere with protein synthesis and thus arrest bacterial growth. Bacterial growth stop akkanni ta'uu godha jechaadha. Which is interfering with the protein synthesis, which help for the bacterial growth. So the growth and the reproduction of bacteria is stopped within this antibiotic. Antibiotic kanaani dhaabachuu danda'a yookiin gargar cita jechaadha. Kanaaf akkasitti kan isaan yaalanii antibioticsiin microorganism wal hormaata isaanii addaan kutaa jechuudha. Bacteriostatic are those stop bacteria from reproducing. Bacteriostatic. Warri jennu some antibiotics are bacteriostatic. That means they are stop the reproduction of the bacteria. The others, bactericidal, are those that kill the bacteria. The others stop the reproduction, and also the others to be kill the bacteria. Inni biraan immoo bacteria kana break down godhu jechaadha yookiin caccabsuudhaan akkasaan dhabaman godhu jechuudha. Also, antibiotics may produce more side effects such as allergic reaction. Inni immoo kun immoo side effect qabudha jechaadha. Allergic reaction akkan uumamu godha jechaadha. They do not damage human cells because animal cells do not have cell wall and the cell structure involved in protein production are different.
protein production keessatti involved kan ta'ani garaagaraa jechaadha. So selectively attacking the microorganisms with regarding the human cell. Seelii lubbu qabeeyyii yookiin seelii namaa addaan ta'ee kan microorganismii qofa attack godha jechaadha antibioticsiin. Some vaccines are also adaptable. Also microorganisms help to produce vaccines. Vaccine talaalli waan garaagaraa jechaadha. Otoo dhukkubsatiin dura kan kennamu jechaadha. To mass production through fermentation. The vaccines help for Bordetella pertussis, Salmonella typhi, Vibrio cholerae, and Mycobacterium tuberculosis are produced in large batch cultures from transgenic microorganisms like bacteria and fungi species. Corynebacterium, diphtheria, and Clostridium tetani are propagated for the synthesis of their toxins, from which toxoids to the DT vaccines are prepared. Kanaaf vaksiniin isaanii dursamee qophaa'aa jechaadha. Kan akka Corynebacterium, diphtheria jennee waamnu, kan akka Clostridium tetani mangaaga qolliif jennee kan waamnu fi kanneen kana fakkaatan jechaadha. Here biosensor, this is a rapid developing area of biotechnology. Biosensor is a new developing technology which arousing intense international scientific interests. To arising international scientific interest can arise gochuudhaaf one of the technology. Analytical device is an analytic device used for the detection of chemical substances that combine biological component with physicochemical detector. Kanaaf chemical substance that combine biological component, chemical substance biological component qaban of keessaa qabanii detect gochuudhaaf yookiin immoo hamma isaa safaruu addaan baasuuf gargaara jechaadha. With a physicochemical detector. In this field of bioelectronics is a bioelectronics biosensor. Kan jennu kuni living microorganisms or their enzymes or organelles are killed with electrodes, and biological reactions are converted into electrical current by biosensor. Biosensor itti gargaaramuudhaan the enzymes or the electrodes and biological reactions to be converted to electrical current by the help of this biosensor. So biosensors are used to measure specific components. For instance, in blood production, the components in blood production, to monitor pollutants, the pollution, to detect pollution, to detect flavor compounds in food. Again, the applications of biosensor include the detection of glucose, acetic acid, glutamic acid, ethanol, and biochemical oxygen demand. Isaan kana measure gochuuf gargaara jechuudha. Biosensoriin faayidaa guddaa qaba jechuudha. In the form of electrical ray, dhukkubsattoota treat gochuudhaaf dhugaatiiwwan alkoolii keessatti hamma alkoolii isaanii yookiin kontentii achi keessa jiru detect gochuudhaaf measure gochuudhaaf gargaara. Pollution measure godha. Flavor dhamdhama compound detect gochuudhaaf gargaara. Karaa biraa glucose detection, acetic acid, organic disease acid, glutamic acid, ethanol, and biochemical oxygen demand. Oxygen demand hamma seeliin oxygen itti fayyadame illee detect gochuudhaaf gargaara jechuudha. So is a powerful an instrument to measure cephalosporin, nicotinic acid, and several B vitamins to be detected by this instrument, what we call biosensor. Recently, biosensors have been developed using immunoaffinity based detection system. Immunoaffinity
based detection system detect gochuudhaa fi immunoaffinity kan dura electrical ray xiyyoota ifaatti fayyadamuun jenneerra. These new biosensors will detect pathogens within immunoaffinity based pathogen identification, herbicides, biqiloota kan miidhan jechaadha, microorganisms, toxins, toxic substances, again proteins and the DNA detect. Many of these biosensors are based on the use of a streptavidin biotin recognition system. This is a method of recognizing this substance wantoota kana malli inni ittiin detect godhu kana fayyadameetu jechuudha. Streptavidin biotin recognition system fayyadamuudhaan identify godha yookiin immoo recognize godha jechaadha. Pathogenoota garaagaraa, herbicideota, toxin substances, proteins and DNA. Handheld aflatoxin detection system for use in monitoring food quality. Detection system kun immoo monitoring food quality ensure gochuudhaaf qulqullina nyaataa monitor gochuuf. It can be used for 100 measurements before being recharged. 100 measurements before being recharged. Can detect from 0.1 to 50 ppb of aflatoxins in a 1 milliliter sample in less than 2 minutes. Aflatoxins is a family of toxin produced by certain fungi that are found in agricultural crops. Achirraa biosensoriin kun kan inni productionii yookiin immoo productii fangusii kanarraa jechaadha. Microorganisms and metabolites such as glucose can be measured, thus meeting critical needs in order medicine. Kanaaf oxygen metabolism keessatti glucose is burned with oxygen to provide energy. So the microorganisms and metabolites such as glucose can be measured, thus meeting critical need in the modern medicine. Forensic science application of biology bira forensic science technology keessatti yookiin mala forensikii yakkamaa ittiin adda baafnu yookiin immoo genetic makeup organismii tokko jechaadha. Biyyoota guddatan keessatti kun baay'ee hojiirra oolee jira. Kanaaf simply the nitrogen based sequence identifying gochuudhaaf kan gargaaru jechuudha. An instrument gel electrophoresis and PCR jennee kan waamnu jechuudha. Maloonni kun lamaanuu nitrogen based sequence distinguish godhu jechaadha. In the homologous series of the DNA keessatti in the use of scientific methods or expertise to investigate crimes or for the investigation of crime or examine the evidence that may be presented in a court of law. Yakkamaa tokko identify gochuudhaaf yookiin investigate gochuudhaaf qorachuudhaaf kan nu gargaaru yookiin immoo saampilii argame jechaadha. Samuuda yookiin saampilii argame koortiidhaaf court of law'dhaaf dhiyaate isa kana investigate gochuudhaaf qorachuudhaaf nu gargaara jechaadha forensic science. Maybe dhiigni yookiin rifeensi yookiin immoo wantoota garaagaraa jechaadha qorannoodhaaf ka'umsa kan ta'u yoo argame isa kana examine gochuudhaaf nu gargaara jechaadha. Forensic biology is the application of biological analytical or an electrical method to legal investigation. For legal investigations, it analyzes evidence
evidensii ragaa qabnu ni xiinxala jechaadha. Fakkeenyaaf gogora namaa ta'uu danda'a, gogaa namaa ta'uu danda'a, rifeensa ta'uu danda'a, seelii dhiigaa ta'uu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf namni tokko nama tokko ajjeesee otoo hin beekamiin dhiigni isaa yookiin qeensi isaa yookiin gogaan isaa nama du'e sana irratti kan hafe yoo ta'e saampilii achirraa argamuun eenyu akka yakka kana raawwate addaan baasuuf nu gargaara jechaadha. From wide range of cases including property crimes, crime qabeenyaa, as well violent crimes such as sexual assault, homicides and robbery. Yakkoota kanaaf kanneen kan fakkaatan ta'uu danda'u jechaadha. Maybe again including killing, ajjechaa ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf kanneen kan fakkaatan kana crime kana yookiin yakkamaa kana addaan baasuudhaaf meetodiitti gargaaramu. So forensic biologists inspect the crime scenes to examine the scenes or the sample to be examine potential source of evidence using maybe blood, maybe saliva or the hair. They analyze the specimen in a laboratory focusing on DNA analysis. The analysis is DNA analysis. Go nature. One is fingerprint. Inni tokko ashara harkaati, fingerprint. To investigate crime and to determine the paternity case of a child, because each individual has a unique fingerprints that do not change throughout life. Kanaaf namni tokko fingerprintii ashaaraa hanga gaafa du'aatti qabatee dhalatu ni qabaata jechaadha. Kanaaf paatarniitii keezii eenyu abbaan daa'imaa isa jedhu ashaaraadhaan addaan baasuun ni danda'ama jechaadha. Namoota shakkaman dhiyaatan keessa ashaaraa daa'imaa fi kan abbaa jedhamee shakkamu wal bira qabnee ashaaraa isaanii kaasuudhaani identify gochuun ni danda'ama jechaadha. This is what we call fingerprint techniques. Jennee waamna. Based on their investigation, the forensic biologists write up their findings in technical reports and are called upon to testify in court. Courtiidhaaf mana murtiidhaaf dhiyeessu jechaadha. Forensic biologistiin they organize the result of the finding and to be given up for a court. Bioinformatics is a science that develop methods and software tools for understanding biological data such as genetic codes. Bioinformatics biyyoota guddatan keessatti genetic coding yookiin DNA nama kamiyyuu hin galmaa jecha. This is coded by in the form of database by software developer, software tool, software dhaan jechaadha. Is widely acceptable in the field of forensic science. Forensic science keessatti baay'ee barbaachisoodha jechaadha bioinformatics. It has quite easier and reliable to gather evidence regarding a particular crime scenes. Kanaaf yakki tokko gaafa dalagame ka eenyuti dura warra galmaa'ee jiru keessa kan eenyuti fakkaata kan jedhu kana wal bira qabanii ilaaluudhaaf compare gochuudhaaf gargaara jechaadha. So bioinformatics dursa galmaa namni kamuu registered ta'a DNA sequencing isaa or genetic coding isaa registered ta'a. Yakki tokko gaafa dalagamu immoo senesis argame maybe blood senesis ta'uu danda'a, hair senesis ta'uu danda'a, skin and so on ta'uu danda'a jechaadha. Saampilii argame sanarraati genetic code sequencing isaa identified ta'a yookiin distinguished ta'a jechaadha. Then the distinguished gene is compared with the former genetic code to be registered by software tools. Software tool idhaani registered kan ta'ee ture compare ta'ee simply identify from population uummata jiru keessa isa kam akka ta'e addaan baasuudhaaf salphaatti gargaara jecha.
the chance of two individuals having the same genetic pattern by chance can be approximately 1 in 10 billion. Kanaaf sequencing kuni shakkiin qabu jechaadha. Namni tokko carraan isaa 1 into 10 billion kan wal fakkaatu jechuudha. Genetic sequencing nama tokko kan nama biraa wajjin if they are father or the son yoo ta'e abbaa fi ilma yoo ta'anii yookiin immoo lakkuu lamaan yoo ta'anii yookiin immoo fira kamuu yoo ta'an jechaadha. Carraan wal fakkaachuu hin jiru jechaadha. Genetic sequencing keessatti the probability is 1 into 10 billion. So kan nama kamiyyuu waliin fakkaatu jechaadha. So simply there is no overlapping. Kana jechuun maal jechuudha? Overlapping hin jiru jechaadha. Twin illee yoo ta'an jechaadha. Lakkuu illee yoo ta'an if the two persons are twin they are not identical genetic sequence, have no identical genetic sequence in qaban jechaadha. In the diagram, individuals A and C can be eliminated from further inquiries, whereas individual B remains a clear suspected for committing the crime. Crime wajjin wal bira qabnee ilaalla jechaadha. For example, senesisi sample argamneerra here forensic sample F kan jennu forensic sample dha. Sampling keenya crime dalagamerra sample kana arganneerra. Here 3 pairs of homologous chromosomes, chromosome nitrogen based sequencing PCR machine dhaan jechaadha. Polymerization chain reaction machine kanaan sequencing organized ta'u. Here there are bars. Bariin kuni yookiin sararoonni kun nitrogen based sequence warra jennuun thiamine. Here is the nitrogen based sequence, maybe thiamine, adenine, guanine, cytosine. Nitrogen based arfan kana qabna jechaadha. Maashina kana keessa yoo deeman distaansiin isaan deeman garaagara jechuudha arfan isaanii kuni. For example asirratti kan amma ilaalame sequence sadii jechaadha akka carraa ta'e for different persons have different sequence nitrogen based sequence garaagaraati kan qabu. For one person TAGC, another person in biraan immoo maybe AGG ta'uu danda'a. Person in biraan immoo ACG ta'uu danda'a. Another person CGG ta'uu danda'a jechaadha. So different sequence garaagaraati kan qabaatu jechaadha. Kanaaf PCR kana keessatti when nitrogen basing kun gaafa ilaalamanii which creates this bar F kan jennu, this is a forensic sample nama yakka dalageef sample isaati gaafa ilaalamnu here this bar here again a bar is this one is a pair of homologous chromosomes. Here again a pair of homologous chromosomes. Here again a pair of homologous chromosomes. So this is individual 1, individual 2 and individual 3. Yakka kanaaf immoo namoonni shakkaman namoota sadii ABC person yookiin maqaa namoota sadii jechaan bakka maqaa qubeelaan bakka bu'ee jira. Kanaaf isa kana compare goona jechaadha. Here baarii jalqabaa irratti the three similar. Kanaaf ishiin jalqabaa kun maybe namoota sadan kanaaf A ta'uu dandeessa jechaadha. Maybe ishii kana A yoo goonu AGC walakka fakkaanneefanii jijjiira. Namni kamuu garaagara qaba. AGC, AGG, ACG, AGG. So a 3 person have similar starting
nitrogen base wal fakkaatu qabu jechaadha. Isa lammatarra yoo dhufnu here individual B here a clear with the crime kana faana kan wal fakkaatu qaba jedha individual B. Here B this bar and this bar, again this bar with this bar, here 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 here. But A, when compare A with F, no here as it in fakkaatu kan C's C'f A wal fakkaatu. Here the long bar sarara dheeraa kana wajjin wal fakkaatu. A fi C'n almost asitti wal fakkaataniiru. Here kun kana wajjin asitti kan sadanii wal fakkaatee jira. Here A the long one, again B the long one, C the short one. C is different here. F similar. Here A is different from that of B and F, but similar with C. Oddota itti immoo garaagarummaa qabu jechuudha lammaffaa irratti. Asitti fudhannee ilaallu baariin ishiin kun kana wajjin almost wal fakkaatti. Again kana wajjin ishiin kun immoo adda jechaadha isaan lamaan irra. So this machine ishii kun locus 1 jennee waamnaani. A pair of homologous chromosome. Here again a pair of homologous chromosome, locus 2. Here locus 3. Kanaaf locus-idhaan kan lakkoofnu jira 1, 2, 3. A pair of homologous 3 chromosomes. So here 3 pairs of homologous chromosome compare yogonu. The measure which help us to comparing these homologous chromosomes is what we call gene electrophoresis. So as it will know here electrophoresis machine kana keessa yoo seenani similar. This is C is different from A. Here again the 3 similar. Here there is a difference. F and the B similar. This one is different. Here again A at 15 kudhan irratti. Here again C, but at 10 A, B and C wal fakkeenya qabu jechaadha. Iddoota irratti garuu garaagarummaa qabaatu. Kanaaf mostly ilaallu here B, here F, the synthesis, the crime synthesis, and the B, person B. Here again person B and the crime synthesis. Here person B and the crime 1. Iddoota kuttillee garaagarummaa ta'uu inni 100% similar. Similarly irra jiru jechaadha. So this is what we call gel electrophoresis, PCR electrophoresis, identifying the crime. Ittiin crime sample arganne wajjin wal bira compare gochuudhaan ittiin yakkamaa adda baafnu PCR polymerization chain reaction as a forensic science tool ittiin gargaara jechaadha. So what we call PCR jenna, PCR of individual A for 3 homologous chromosomes. Chromosome homologousness sadi ta'eetiif waan kana determine goona jechaadha. This is number of repeats, the number of repeat 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nutti agarsiisa jechaadha. Here the electrophoresis is an instrument to producing a bar of homologous chromosomes
at different number of repeat number repeat adda darat yokin mogulanta adda daratti nu agarsiisa jechaadha. So this is what we call PCR, a method of identifying the crime with comparing the samples NSSC arganne irraa kaane jechaadha. The gel electrophoresis result of two another method PCR wajjin kan wal fakkaatu gel electrophoresis jennee kan waamnu jechuudha. Results of two susceptible paternity test. This is a victim DNA. Fakkeenyaaf daa'imni tokko victim jennee or a child fathering daa'ima kana eenyu shakkamaa isa jedhu ilaaluudhaaf jechaadha. Paternity ilaaluudhaaf this is DNA of suspected person 1. This is suspected person 2. Here for a victim bar person 2. Here person 1. Asrat person 1 nirratti. Here there is no. Here again no. Kanaaf waliin fakkaatu jechaadha. The sequence of the nitrogen base. Here nitrogen base as you ilaallu equivalent dha jechaadha. Gel electrophoresis keessatti hammi isaan dhiiramanii deeman jechuudha. Here equivalent isaan jiru jechaadha. Here again person victim person and person 2 gaafa ilaallu here person victim and person 2. Here again is the person 1. Here a victim and person. So almost 100% or 99% of the victim homologous chromosome sequence and the sequence of suspected person 2 is similar. So figure the PCR in forensic application, therefore the suspected person DNA of suspected 2 is the father of the baby or the victim 1. I can confirm gochuu dandeenya yookiin mirkaneessuun akka danda'amu asirraa hubachuun ni danda'ama jechaadha. Barnoota har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe asuma irrattanii xumuree jira. Hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Comment boxii keenya keessatti immoo comment keessan waan na hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Wayitii ittaanu video part 4 applications in biomining and application in the environment kan jedhuun qabadhee isinii dhiyaadha. Hanganattuu nagaan.